Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummatarraa sagantaa keenya faaya artii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa torban kanaasi sagantaa keenyaa faaya artii torban kanaatiin sirboota afaan Oromoo ergaalee hedduu qaban sirboota durii ciigoo fi sheekodhaan sirbaman akkasumas immoo sirboota aadaa fi duudhaa Oromoo utuban isiniif filannee dhaamsaa fi dhama isaa isin biraan geenna. Jalqabaa irratti sirbi nuti isiniif filannee sirba baay'ee bareedaa ergaa hedduu qabu kan yeroo dheeraa dura sirbame sirba weellisaa Buulessaa Abbaa Sagalee Kiloolee aartisti Jaamboo Jootee sirba mata dureen isaa Goobaa Kormaa jedhu isiniif filanneeti jirra. Goobaa Kormaa, Goobaa Kormaa, Goobaa Kormaa, Goobaa Kormaa, Goobaa Kormaa, Goobaa Kormaa, Goobaa Kormaa. Jaamboo Jootee weellisaa jabaa sagalee ajaa'ibaa qabuu fi walleewwan gosoota garaa garaatiin sirbuun kan beekamu yoo ta'u sirba isaa waggaa dheeraa dura yeroo uummanni Oromoo dukkana hamaa keessa jiru sirbee sirba hedduu kan hojjete yoo ta'u himannaan hin taane hamma yoonaa qonnee diina soorraa gubanne akkam goonaa jechuudhaan bifa geerarsaatiin eegaleetii jira. Nannaan hin taane hamma yoonaa qonnee diina soorraa gubanne akkam goonaa ilammuma ofiitti walii gaaddisni wanuma kireetti yoomni lakki alagaan kennu lakki ajiruto lakki abidena lakki agarato wanuma godana arkuma wal qabna arkuma wal yamna afani wal tana bilisumma kafna bilisumma afduna ya samina bocha sinama kenneti ya dachina bocha tisadurgoti tuttukaan nakaasee namana gamteetti girrafuunan kaaddaamee bulloon fi addaamma yoomiin gubadda akkamiin dachiitu an sina maalaa ta'u kan xiyyataa ta'u kan sina nyaata muka odaati mukni baala qabu muka silkiitti mukni baala hin qabne gofee giyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne ilafa qotuun gimbootaa fi osoo chokoo orsilloyini dinaalolu undura dura osoo warkaan nun qabine ajoollee. Itti dabaluun weellisaan kun sirba bareedaa kanaan walaloo fi yaadaloo jechoota tarree galchuudhaan Goobaa Kormaa jechuun gunguma uummata keessa jiru barbadaa dhokataa garaa uummataa keessaa loboobuu laalaa isaa dubbata. Goobaa Kormaa, 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 Silaa Margodani, Margodani, Goobaa Kormaa, 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 Silaa Margodani. Banetuma bulla, koko banetuma bulla, barinda brahma walola, barinda brahma walola, tuma barati bulla, nakuma barati bulla, sila margorani.
dama bullo dama bullo dama bullo dama bullo dama bullo dama bullo tabande tuma bulla wali jalle tuma bulla ma wallo tame yantalo sila dama bullo kode yabu kode namse kode yabu kode namse kode yabu kode namse kode yabu sitolte choma mute garano firo ronabu garano firo ronabu wayo kode yabu malgodani tabane tuma bulla kokobane tuma bulla barinda brahma walolla barinda brahma walolla kuma barati bulla nakuma barati bulla sila malgodani Atian sudan sirba bareedaa kanaan weellisaa Jaamboo Jootee ergaa fi dhaamsa itti himuu qabu kanaan ergaa itti himee booda bifa dhaadannootiin tolee jechuun waan of duraa dhaloonni godhuu fi akkasuma waan amma yeroon keessa jirtuun akkuma baraatitti bulaa jechuudhaan dhaamsa dhaamatee jira. Tabane tuma bulla, kokobane tuma bulla, barinda brahma walolla, barinda brahma walolla, kuma barati bulla, nakuma barati bulla, sila malgodani. Dama bullo, dama bullo, dama bullo, dama bullo, dama bullo, dama bullo, dama bullo. Wali jenne tuma bulla, wali jalle tuma bulla, ma walolla me antalo sila dama bullo. Kode nafse kode yabu, kode nafse kode yabu, kode nafse kode yabu. Sitolte choma murte garano firo ronabu, wayo kode yabu. Malgodani tabane tuma bulla kokobane tuma bulla barinda brahma walolla barinda brahma walolla kuma barati bulla nakuma barati bulla sila malgodani. Atian sudan sirbi nuti lammaffaa irratti isiniif dhiyeessinu sirba weellisaa jabaa sagalee ajaa'ibaa qabu nama sagalee isaa kallattii barbaadetti jijjiiruudhaan hojjechuu danda'u kennamaan uumamaa fi isaaf kennamee akkasuma weellisaa jireenyaa shifarraa sirba mata dureen isaa leeqaa gamaa jedhu sirba shubbisa aadaa wallaggaatiin hojjetame isiniif filanneeti jirra.
Weellisaa jireenyaa Shifarraa weellistoota bebeekamoo Oromoon qabdu keessaa nama addaa ta'ee fi kennama addaa qabu yoo ta'u keessattuu sirboota cimdii hojjetamu hedduu keessatti nama hedduu wajjiidhaan hojjechuun beekama. Akkasuma sirboota mataa isaas gosoota hedduun sagalee isaa akka barbaadetti jijjiiruudhaan yoo fedhe furdisee yoo fedhe immoo qallisee taalentii isaaf kennametti dhimma bahachuudhaan hojjetaa jira. Sirba kanaanis koommee jechuun eegaleetii jira. Ufano sifna gama, gama. Weellisaa jireenyaa Shifarraa sirbaa yeroo dheeraa duraa sirbee kanaan sirbichi sirba jaalalaa ta'us mootii gimbii gamaa oolmaa qabdaa barnarraa jechuun qe'ee warraa Abbishee Garbaa jajjabeewwan mallattoo qabsoo Oromoo hedduun yaadachiisuun jaalalaan dabaalee sirbee jira. Xumuraa irrattis weellisaa jabaan kun leeqaa gamaa jechuun kumkummee buudhaan sirbaa hojii bareedaa qulqullina qabu viidiyoo kiliippiidhaan hojjetee dandeettii addaan goolabeetii jira.
Itti aansuudhaan sirbi nuti sadaffaa irratti isiniif dhiyeessinu sirba baay'ee bareedaa torbee kana keessa bahee ergaa fi dhaamsa isaa isin biraan geenna. Sirbichis sirba weellisaa Maajilaan Kitaabaati. Weellisaa Maajilaan Kitaabaa weellisaa haaraa industirii aartii afaan Oromootti nama haarawaa makame yoo ta'u sirba bareedaa torbee kana keessa gadi dhiifameenis jaalatamummaa guddaa argatee jira. Weellisaan kun sirba bareedaa kanaan sagalee kilooleedhaan sirboon shubbisa aadaa Shawaatiin miidhagsee kan hojjete yoo ta'u sirba kana keessatti agarsiiftuuwwan aadaa duudhaa fi afoola Oromoo durii hedduutu keessatti hammatamee jira. Weellisaa Maajilaan Kitaabaa sirba baay'ee bareedaa kanaan kutaalee Oromiyaa hundaa keessa naanna'uudhaan uffannaa aadaa Oromoo ganamaa uffachuun kaleessa aartii Oromoo dhalootatti agarsiisaa jira.
Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gongumaa uummataa irraa sagantaa keenya faaya aartii torban kana asirratti goolabna. Torban sirboota biraatiin hanga walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammata. Qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii.